Nana geessa. Laal. Amecha. Nan iya olan kaadha gadan kaadha jette taana laal. Kana morma kee kana garaata sina urge. Saayitii lubbuun akkasitti natti dhufee jirutti maal gochuu danda'u? Callistee gurra keenaa kennuu qofa. Wanti ittiin dhaggeeffatamu kan biraa jira addaan ittiin nan dhaggeeffatu. Chigadi. Ammaaf gurra kee tan barbaada. Yoo sii tole immoo yoo sitti mijate qalbii kee leelaa banaa goote teechina. Akka har'aattuu qalbiin koo banaa ta'e beeku. Akkasii cimaa gurbaa. Amma waan asi gaafachuu barbaadu. Abbaan kee waa'ee abbaa keetti laa tokko lama jettee natti himta. Abbaan kee akka eessatti dhalate jalqaba irraa naa kaata laa. Abbaa kee eenyutu dhale? Eenyutu da'e? Akkimittiin dhalate? Karaa mataatiin immoo karaa lukaatiin dhufe eessatti dhalate? Ilmi isaa jalqabaa eenyu akka ta'e? Haadha manaa jalqaba eenyu akka fuudhe? Eenyu gaafatee immoo akka didde? Eessatti akka guddate? Nyaata maal akka jaalatu? Akkimittiin immoo akka inni dhufee tooyi sa'aatii kana gahe? Tokko lama jettee odoo irra hin darbinatti. Abbaa gosa kamii? Abbaa kee kam beekta? Abbaa kam qabdaan biraa? Abbaa tokko harmee koo faana ka ture abbaa warraa harmee koo duraanii fi chiikii shuree amma obbo Fullaasa Futtaasa. Cimaa gurbaa akkamitti akkanatti beektaa waan kanuutu? Akkamitti umurii kanaan beektaati? Narraa qabi kam? Kana narraa qabsittanii ilaa jechuudha. Kun maqaa kee fuun tolu artistiitti qabdee gaafa akkasitti dursistu maqaa kee fuun tolu. Ati daa'imaa miti akkamitti akkanatti beekta? Daadiin kuufama sii miti urgeecha afoosha bulcha miti. TV'tti ilaalaan oolu daadii. Abbaa kee? Amma. Fixee yoo ta'e yaadaraa kee mana fincaan hin deemu. Isa hin deemta jechaadha laali. Waan asi gaafadhi kan hunda isaa deebitee natti hin himtaa. Waan asi gaafadhi hunda natti hin himtaa. Garuu immoo jechaadha laali. Kana akkuma sammuun tee jabduudha argeen jira. Akkuma sammuu teetii tanatti kanallee qabachuu yaadi. Baalatti daa'ima baala ofirratti gadhiista kan. Amma deemitoon mana fincaanii deemi. Sururaamtitti si keessa hin naqa akkanatti. Heeruko adaraaki haruma qofa lubbuu buleessa kee ulfatte. Maal ranolchadha maal taatee maaltu? Heeruko atis daadiin isa otoo na laaftanii na dhabuuf jirtu siin jedhe. Oh my god maal taate? Please tell me Siriko. Oy tell me yoo lubbuutiin jiraanne sitti maami heeru. Maal taa jirta tasgabaa of laalimi jirtaam. Touch your body. See me. Kunoon ilaalaa jirtaam jirta. Nanjiroo? Yaa. Kan amma deemne urgeessaafa shuraafaatti naa himta akka lubbuutiin jiru. Maal ta'a qosaa akkamiti? Isaan hin jirtu siin jedhan moo? Lakkeeru. Gaafan isaan laalu kana lubbuutiin jiru isaanitti fakkaachaa jiru. Dhugaa akkasii yaadu taanaan jechuudha. Badii adabbiin guddaan barbaachisu jechaa jiru jechuudha. Dhufaniiru isaan. Inni maa dirqama? Isaan bar sagalee koo doolaaraa hin argamne kan sagalee koo bilaak maarkeetiitiin hin argamne kan stop gochuuf yaadni isaanii yaadni jiru. Sirriikoo ilaa dhagee waa'ee kanaa guyyaatti sa'aatii 25 caalaatti yaadi. Maaliif beektaa? Sirrattis ta'ee muuziqaa biyya kanaarratti balaan gargara sagalee uumamuu danda'a waan ta'eef. Heeruu maaliif beekte? An dhaabuu nan yaada. Garuu yeroodhaaf waa'ee muuziqaatiin na tuqanii yeroodhaaf sagalee kee kan gurgurii na godha. Cool down sirrii cool down maal yaadata? Laal amma anis dhageera namni biraa garuu akkasii dhageenya okay? Maaliif seeti? Ispeeshaali mootummaan si dhagee taanaan si hidhuu danda'a. Mootummaan? Yaa. Yaadni naa dhufa. Mootummaan sagalee koo kana dhaggeeffate akka naniiniif maal yaadisiiti beekte? Tokko sagalee koo kan si biran kaa'udha. Okay, sagalee kee. Kan keetiin immoo nanaasa. Lammaffaa immoo maal yaadisiiti? Sagalee koo kana geesseen aadaaf turizimii bira geessee
achi booda hambaalee seenaa keessa maaliif yoo jette beekte? Sagalee kanarratti beektonni baay'een xiinxaltoonni siyaasaa baay'een namoonni animal saayinsii saayikooloojii garaa garaa qoratan baay'een from generation to generation yeroo tokko qofa argamanaan jedhan. Kanaaf generation yaanitti dabarsuuf naa ta'u qaba. Kan biraa immoo mootummaa haasofsiiseen jechuudha. Sagaleen koo kun UNESCO irratti akka kanaa galmaa'uun barbaada. Inni dhumaa immoo heeruko inni dhumaa immoo mootummaa Itoophiyaa haasofsiiseen eegumsa sagalee koof akka taasisan naashinaal baankii akkanaa gaan gochuun barbaada. Why not sirriiku? Why not tinta? Ani garuu kana hin jedhu sirri. Yeroo darbe shurraa hojii wal dhabdee ture mini? Shuraan garuu waan isheen na goote lafa nama miti qillee sirrii nan dhoofne asirra nan dhufe. Edda sii bar ola sagaleen koo jechuudha. Jazbaayeen guyyaa na raffisa. I think sirriiku. Shuraan gaafas jilba keessa dheesmatti fakkaata. Nu duukaa turte mooti? No sirrii. Yeroo yaadota ati maddisiistu taa'ee on xiinxalu jilba keerra balaan guddaa wayii waan geenyatti fakkaata. Anis akkasuma yaada garuu yaadni shuraa fagoo ture. Sagalee koo kan kichuutti xobbeetti fuute gudeedde karaatti hambisuuf ture. Garuu milkooneef ani immoo ani gowwaadha. Sagalee koo kanaan gara hawaasaatti ani yedda. Hawaasni naa birmate. Kun akka argita. Obsi obboleessa koo. Ila kun hundi darbee guyyaan ati sagalee keetiin kurruuftuun dhufa. Obsi homaa miti. Heeroo? Homaa miti mbooyi maal. Yaadneeti kaastu kun. Yaadumti ati fiddu kun. Michael Jackson yeroo baay'ee gaafa waltajjiitti kun. Waan inni haasa'u na yaadachiisa. Maaltu mame? Maal taatee amma? Urgeechaan na waraantee baduu dandeessa. Uffata koo jijjiirra. Asta aminu mana keessa oli gad deemnee isa fuudhaa si fachi deemnee baanaa shi asteechi yaari ko. Haa isuma keenya qaba. Maalaale ati asteecha nuyi mana fincaanii keessa ala keessa mana keessa kaanee si barbaanna ati shi wajjin asteecha. Urgee sila baran sibiraati mana fincaanii deema jedheen baane akkuma mbee mana fincaanii ga'een gaafa fincaa'uuf jedhu mutu caacee lafatti gaafan kufu sagaleen koo kun na jalaa bahe gaafa na jalaa bahu urgeechaatti yuutuun jedhu didee gara heeruutti. Gara maajeetiitti asii hojjecha mana keessa gara maajeetiitti achiyyee achi booda ishiin immoo dhuftee naa birmatte. Ishiin dhuftee si birmatte. Nuti meeshaa mana gagga'u ani kana meeshaa mana gagga'u qabadhee qoraaniyoo meeshaa kanaa qabatee ala dhaabbannee si eeguu keenya si'ii miti jechaadha laali sagaleen teetu nu tuffattee garamitti gaatti gara maajeetiitti gara dubartii mana jirtutti waxii waxool seente. Si eeguu ala dhaabannaan. Urgee please yaada kaan is okay? Ila ati shawrii galii yaada keessa achumaan shawrii galchu okay? Ittiin dubbattu haali maasim jettu. Shawrii galee yaada keellee shawrii galchi. Yaa. Maal olillaa qartan ta'a? Ani sababa obboleessa kee kana si kabajaa jira. Sababa eenyu ka si kabajaa jiru? Sababa abbaa keetii si kabajaa jiru. Ati immoo gacajjetee yiitu buruttuu kee guruun baane moo? Badana mana argaa jirta. Kana duraa hin nyaatame beektaa? Butuuttuun baay'ee mana kana keessa odoo jiru raasaa keessa deemuu kiyya sirriin turre beektaa? Harma guuruu dhiiste. Asuma guuru. Waan kana ammayyuun keenya shuraati maaliif gadda irratti gadda walitti dabarra maaluu jira? A'uudhu billaahi rabbii kiyya rabbi guddatte. Adamaati mammolotu suuree hadha badi. Darbumaan kaanee maatiin Hundi isaanii maraatan. gaddi kamaaliiti mucaa. Maali? Ani artistii guddaa. Looreetiin artistii Afrikaa. Abbaan Asuusama abbaan Falaasama. Sila mucucaadhee kufeen sagaleen koo na jalaa badeetu amma kunoo isatu na ajajaa jira ana miti siin jechaan jira gaddi kana caalu akka biyyaatti jira. Mee dhuguma si jalaa badee mee harka kiyya dhayi. No. Gaafan si dha'u yoo na jalaa bu'e onnaaf. Maarree maarrakkoo qabaree hin obbaafattaayyuu. Ila seeraan teettaa siin jedhe.
Abadu kabira si biqilaa bada mucaa. Ittiin ta'e duute. Ittiin ta'e duute. Maal godhu? Maal godhu? Gorsite. Waan baay'ee taasoo. Maal beekumsi kee kun immoo jaala laali. Akkasumatti laalu afarsaa jira beekumsi kee. Baay'ee ta'edhanii waan tokko sii kaasa. Beeka jettee niitiin keessattuu maxaafa ittee jedhan. Beekumsi kee kun immoo laali akkan ta'aniin hunda isaanii caalaa jira. Thank you. Akkasitti cinaaf hin mucaa kanatti. Afachuu anka jedhu. Amma hin kufuu hin biqilu jechaa jirta mooreessi sagalee yoo gala. Shura. Bar yaadatan makaasti kan? Doktor Speeshaalistii qoonqoo baqaqsanii hodhu. Sagaleen kee kun didee yoo si rakkise nan siif jijjiiraa jedhe. Maarree ani maal jedhee amma waan biraa qaaqeeraa. Ila gaafa raajan jirre ana sirreessaa beektaa. Amma ganda keessa deemaa waan akkanaa kana guuruu wantootuma kana gurguruu jecha. Ganda keessa yoo deemu sagalee asii ol ba'u kun hin jiru. Sagalee asii ol baaftan kana jecha. Ana jijjiiraa fi beektaa waan kana anatu hojjetu. Kanaaf yaada kana sii kaase malee badoo maatii miti abbada mucaa. Intalan ati immoo of eegsitti mi'a. Jecha kee ka asii gara alaa gaffiigu kanatti lakkoobsa godhi. Wal sitti mee jira. Shura, I swear to God, gaaf tokko qabeessi cufaa edda si furtuun si bantuu sin akka okay? Dhagaartaa mire. Ati cufuu jechuu jechaan beektami tubboo asii sagaleen keessa ol deemu kan godhee si cufee jecha kararra taa'een siin kadhadhaa beeku. Maqaa isaa si kabaji. Karaa marra taa'ee. Shura. Na ajaa'ibdu akka marii na ajaa'ibdu akkamitti haa xiinxalame muuziqaatiinis xiinxalee poolitikaatiinis tiyaatiraanis waa hundaan animal saayinsiitiinis xiinxalee naa dhufuu hin dandeenye. Akkamitti dhiirri tokko dhalaan tokko dhiira akkamitti lola haa maali guddiina bara gama jedhan ati ammoo gaala fadhoofte sanii ijaan kuftee eenyutu akkasiin jedheen kufne maal taate reemma kami dhiirri kami dubartiin kamiin isaan dhiireettamoo ta'e waaqayyooti nabaas seera godhi sitti meera of eeg ila amma ka waan kan dubbadhee faartee mire anuma hinaafa hartaa mire hinaafa kun amma waan biraati miti anumatu dhiiraa isimatu shamara amma kana dhiisaati jecha maaliif hin mari'anne maan mari'anne jedha amma olee buuri mucaan kun maal ta'e nurraa kaastanii nooftanii wayi maa marii jedha ol deemu marii nu maraachitees keessa nu yaasiteeti. Maalti maraachiti boombaa simatu yaada kana fideemi ganamaa. Guyyaa dhaloota abbaa isaanii kabajan jenne ofuma keetii ati. Shuriitti na irraa fadhi maal gooftaa koo akkasiin jettuure maali qoraarii waa walitti nyaarra akkanuma na irraa fadhi anan jedhu amma itti nu irra yaasnu gurrarra. Itti mikaa kun asii bira jiraami cicciree nyaatee mucaa itti misiin jedhu. Beeran gaafadha kun akka duraan isaanii ulfaatu anan jedhu rigitti. Maali anteeti ciree nyaattee maali daddaala chooftee jirta arrabu. Ciree beekte ani yeroo baay'ee nyaatota sagalee koo duukaan deemu. Anaafis waan baay'ee natti hin tolleef beektaa hin fayyadamu. Isallee rakkoon qabu inni dhiisi yoo barbaadde nyaatis surumaayyoo jechaadha. Soobuu ta'an dandeechaa gisee amma barbaadde ani kanan jedhu kanan ganama siin jedhe sallaa akkam goote isa natti misa. Sabar yaada isaa argadheera. Seeraan deebii bareedaa yaada ajaa'ibaan argadhe. Kan barbaadaan garuu ergo daa'imti kaa waan namni guddaan haasa'u kana dhaggeeffachuun qabdu beekte. Eenyudha daa'imni? Ana obboleetti keetiin daa'imette immoo? Iccitee ana dhoksitee haasoftu qabda moo isaan wajjin? Okay, nan jaalattu jechuudha. Gaalii siin jedhe miti gaalii jechuun. Aarti kun hanquu wanni hundi itti hanqate muraan haasaa daa'imaa. Atiin arrabsiisiin hin jenne yaadeen. Intala tanan arrabsiin intala tanarraa taa'ii. Laal sitti me qoraalee oolaat. Maqaa obboleetti teetii akkas teechuu beekilaa. Sitti me maqaa obboleetti teetii akkas keessa teechuudha. Qoraalee oogee walitti qabattee deemee siin jedhe amma kana eecha naxxaam wajjin ala bultaa. Eessa buluudhaaf siin jedhe laali. Dubartiin jecha ugaa namatti deebiste maal yoo sitti deebiste iyyuu jalaasim jechuu qabdi. Obboleessa isaa odoo jiru isaanii miti isaanii sodaatiin sitti me laal.
akka harka kiyyaarratti hin baaktooftu. Kijiba ooftaa beektaatiin kun asii ol bararee jecha gurra bitaatis si bu'ee uummata Burundii walakka of argita ofee. Uummata Burundii walakka. Ana Eeyyuu. Burundii keessatti. Eeyyuu. An kanan jedhu kana mari'attuu isinii. Ila mariin bade namana kanan turre silaa guyyamaa abbaa keetii kabajanne ganamuu irraa itti yaa jira beektaa? Inni naqaasinaan qaassi malee qaantii kanan turre dhugaa. Ofiisaan akkaaqee. Maal jettee ati gaafa odeessitu bari yeroo darbes sagaleen kiyya na dhukkubee ture. Amma immoo mataan kiyya lafaan nama rubara. Fudhatti maataa akkanaati. Mucaa. Inni Deemi bishaan fidi kootti dafi. irru kuttee. Ani tonni itti qaqqaara. Ani keessa hin jiru. Ani hin jiru. Wali shiitu yaade. Ati kana baatte kan sila kanaan na sodaachisaa turte. Ani baqachuu osoo hin taane nageenya naannoo eeguudhaaf jedhani malee si'alaan kaadha seete moo? Qoraalee Deema akka sirri fadhii odoo argite amma. kana baatte akkasuma beektu. Laala jechaadha isa malee kan rifatee kaate ani nageenya naannootti eeguudhaaf bootaa qabachuu deeme. Isin otoo akkasitti olompikii deemtan Qananiisaa nuti sodaata. Garuu jechuudha. Wayyuu yaada isin mari'achaa turtan ganamaan yaada isin kaasaa turtan ani firaajan ganama barii dorsinee waa'ee birthday daadii koo guyyaa dhaloota daadii koo irratti marii hundumaa xumura. Ka'ee ammayyuu sodaachaa. Abboon deemaa Tole kottaa waan qophooftan sinittan himu. Akkam gootu beektani meeshaa barbaachisu hundarraa jambitee waan dhufaa jiruuf maal gootu ati amma kiiboordiin hafaa jira beatbox eddeetu jira gaafaan sirba koo jalaati kiiboordiin arguta beatboxiitiin jechuudha ati immoo quraallee oomi jedhe quraallee ishee jettu kana itti dabala akka itti dabaltee qodaa caccabaa qabdan jedhe fiddee akka diraamitti maal qorqorroo caccabaa kan qabdu jira een qabuun isa fiddee gaafaan sirbu kaala haala artistii madaalu maaliif ammayyeessine waanuma manaa qabnu jechuu maali. Akkasitti Abboon cufaan mana balleessini dallaan balleessini an deemaa jira. booda tuttuufta kun natti toleera. Yeroo rukuttu tokko asii tokko asirratti fiddee. Amma kana hundarraa jecha asumaa yoo eegalle oma asii laa ila akka iyyu kanumaa mi kabarbaadu. Itoo asiitii eegalta. Ala as deebiin. Sii fide amma naari kame. Inta urge ati immoo kana. Ati baaroo kana duraanuu na beekaa adde laal. Laal. Deemee waan taate. Mucaatti fufi kaamame keessaa oofnaadha. Keessaa oofnaan ifate. Waan antee laal gaashiin nutti laali. Ani ingilishii ba'a doonatti tolaa oolaa. Jigi. Keessa beekta ingilishii. Siyaalaa taphataa Eeju. Kin kufee beektaa bakka duraa jira ila. Sirri qophaa'anii jiru isaan sagalee kee baay'ee ol hin kaasin du'a boollaati kaasta baay'ee moo gadi hin buusin nuun rufaasisuu dandeessa. Amma eessa bira sii galchu kareef jette san. Waamaayyuu asittiin barbaachisu shun. Ahaa ol hin kaasin jette gadi buusin yoo ol kaasne warri soddaan kanaaf ol hin kaasu yoo gadi buusne immoo nuti artistiin Oromoo hin aarraan siin jedhe kanaaf dhimmattan gadi buusuu hin qabu garuu har'a waan birthday daadii kiyyaa ta'eef walaluun ingiliffaatiin barreessee wayiin qaba ishii nama hojjeta garuu gara fuulduraan jechaan akkasirraan dhageenya. Mucaan kasiin jedhu jecha
Abbeen nu ficcisiifta nullee afaan Oromootii itti qophoofne meeshaa kana afaan Oromootii Shura, kai. Inni deemu taanaan sirbu. Yeroo darbe sagalee koo fuutee maaliin akka isheen qixxeen beeku na dhukkube. Amma immoo as dhaabate isatu naa rukuta. Diraamii isatu naa rukuta. Adeemu deemu. Isaan allan sirboon. Maaliif akkasin goonu? Baawwan loktan. Ingilishii sirbitaa jechaadha teera. Ingilishii sirbitaa ani siif arufta. Urgeecha. Kama akkani sirbu sirrii qaanu iddoo mataa isaa beeka. Haa ta'u jalqabi. Turi. Gaafa rukuti siin jedhe rukuti. Tole. Happy birthday to you. Despera. Despera. Daddy, I love you. Kat asitti dhaab maali beektaa I love you yeroo jettu jaalala kee ibsachaa jirta waan ta'eef sagalee kee high pitch godhiiti I love you mataa kee qabattee iddoo kanatti akka isin galchuu dandeessa. Raja, maal gadooddaa? Ana muusitu sirba. Daareektara kee waan ta'eef waan siin jedhu goota callisi waan siin jedhu godhi. Ana sitti galchuu? Turi. Muudii keessaa nan baasin edda sagalee koo dhaggeeffatteeti galchitaa. Happy birthday to you. Despera. Despera. Daddy, I love you. Despera. Despera. Daddy, kau tolari. Asitti dhaabi. Ingiliffi kee na hudhe. As nage na cufe natti ajaa'iba ol na jechaa jira. Kanaafuu yeedaloo isaa gara kan afaan Oromootti gochuudhaaf yaali. Si galee? Olsi jedhe. Isa olsi jedhe. Asitti. Ela. As keessatti ol guurame garuu Oromoomsi gara afaan Oromootti ka fidi jetteef immoo isa gochuu nan danda'a. Amma suutettee edda sagalee koon galchee ergu. Tole. Sassaabi yaada kee seeraan. Tur. Oh, happy birthday to you. Oh, hey, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Oh, hey, happy birthday to you. Oh, daddy, I love you. Oh, hey, daddy, I love you. Oh, daddy, I love you. Oh, hey, daddy, I love you. Oh, daddy, how to are you? Amma tola ariu jechuun hin barbaachisaa sirriiqa. Jaarsa kanaan how tall are you? Akkamitti jetta? Hin jedhamaa sirrii hin jedhamaa. How tall are you hin jedhamaa. Ani sibraa eessan deema goddamn shit. Bullshit idiot. Shit of minus baby. As deebi'a. Maaloo yaale walii qabdaniiti. Ani Ingilishii qulqulluu isaata sirbisiin jedhe malee afaan Oromiffaatiin sirba afaan Oromiffaatiin akkanatti walitti makiitoo bocci akkanatti hin jedhe ati yoo maal gootaas keessa ati utuu biraa miti achi dhaabbattee waraabbattu nu waraabdu gaanni kun gaanni sirbu waraabdu waan hin beeknetti maa bobbocitanii maa inni hin beekuu hin jettu hin beekuun eenyu ajjeessa ana dhuftee nan gaafattu akkatti sirban nan gaafattu ani Urgee, situ sirba. ma ani yoo wallaale shurtii faan gaafattu Situ sirba. Sagalee qabda hin sirbita. Maal jechuu barbaaddeetu? Kun bar Oromoo miiliyoona 60 tuffachuuti wanta wal caalu miti. Ati bar sagaleen kee high pitch qabu, low pitch qabu, callisee callis Ingilishii qulqulluu naa sirbisiin jedhe isa malee sagaleen kee bar raadiyoo cabsuu danda'a. Tokko dhaggeeffatu. Lammaffaa televiziyoona cabsuu danda'a. Inni guddaan immoo speakeroota nu jalaatti daakuu danda'a. Speakerri kun immoo biyya alaatti gala. Importi gaafa ta'u speakerri kun.
kisaaraa guddaa biyya keenya irratti qaqqabchiisaa siin jecha. In qabdaa afaan kee amma walitti hin qabdaa hin luugumattaa siin jedheen. Sagalee urgeechaatu raadiyoo jiippaasii tiivii cabsaa. Kanaan durayyuu sagaleen keessanii hin ta'u raadiyoo cabsaa osoo jedhanii gara tiiviitti ol guddate amma immoo addunyaatti bahe. Warra hin cabsaa sagalee keessa raadiyoo cabsa jedhatu ofii ishee caccabe unkuroo ishee godhe walitti ishee hakaa'e daaraa botoroo ishee godhe waaqa si galeera amma akkamitti akka sirbamu urgeessitti ma urgeessa itti agarsiisi. Itti agarsiisu. Dhaabbadhu laata. Sabaayyuu laa. Ana nagaafachuu qabdaa yoo wallaatte laa. Naa rukuttuu wanna san. Si rukutan. Rukutina. Dukkana si rukutan. Dhaabbadhuutu mana dhageeffadhate laa. Oh, bagadalatti fullaasa futtaasa. Oh, bagadalatti fullaasa futtaasa. Oh, bagadalatti fullaasa futtaasa. Oh, bagadalatti fullaasa futtaasa. Bagadalatti fullaasa futtaasa. Bagadalatti fullaasa futtaasa. bagadalatti Fullaasa futtaasa. Abdul, injettu. si galeera akkamitti akka sirbamu inni sitti hime. Amma sagaleewwan kukkuttee baasaa jirtu kana walitti hidhiiti akka ta'e godhiti walitti hidhiiti gadi baasuu Yaanni walitti dhunaa dhufe. Garuu maalii walitti taa'e? Tole maaramii soole. urgeettiin akkamitti maaliin akka walitti itti maddafa. Maali kun yaali? Hoomaa surma hoomaan beeku yaaduma si wajjin oolee galaayi. Yaaduma yuunivarsiitiis deemtee. Amma natti yuunivarsiitii dhiisiiti maalii walitti? Foolaanii tagaa walitti maali nan biraa? Amma haasaa keessanis meeshaan as jiru kunis sagantaa kanaaf hin madaalu. Qoraaliyoo suuraa kana isanii walitti funaani asuma kaafii dhufee haa fudhatu. Amma sagantaa ol keessa keenya waan hundisaa qophaa'ee jira keessatti daadii eegna. Kottaa galaa. Kun asuma taa'u re? Haa ta'u. Ana moo isa sirbare? Shura, kot. Shureeni. Ana reefillee kun onnaa re'ee mirii naannolee jecha xumurtanii jirtanii wanni hunduu dhumatee jiraayi mucaanoo sagalee qaratee jiraa isiniin jedhe. Eeyyee akka arraattu qarateen beeku malee. Ana garuu waan kana keessa baay'eellee nan galchuu beekta dhaga'uu dandeenya amma sagalee isaa kana. Sirri. Sagalee alatti shaakaltee mana keessatti anaaf zinaan taane sila meeshaan na jeeqaa ture gati deebi irra deebii nu dhageessisi. Bagadalatti fullaasaa futtaasaa. Bagadalatti fullaasaa fullaasaa. Jaspiiro. Bagadalatti fullaasaa futtaasaa jechaatti fufa. Ani amma ka jedhu sagaleen kun guyyaa awwaalchaatiif moo guyyaa dhalootaati ta'aree yaadallee baay'ifte naan hin jedhina dhiifama naa godhaa ofi. Shura akka artistii tokkotti yeroon si faana gaduuf buuse haasa'u tarii boru artii koo keessatti gaaf tokko kiliippii koo keessatti galtee namni bakkatti nama fayyadun beekan beekte ani immoo akka artistii tokkotti nama akka namummaasaatti waanan kabajuuf akka artistii tokkotti gaaffii keef nan si deebisa umuriin daadii koo meeqa laal 72 guutuu kanaaf du'uuf umurii meeqa ta'a umurii 8 yoo baay'ate achi sanarra kan darben ta'u kanaaf ani artistii guddaan kun yeedaloo lama yeroon qopheessu hin ta'u kanaaf maal gochuu qabna iddoo tokkotti walitti fidnee qopheessuu qabna kanaaf ani iddoo tokkotti walitti fide tole Ittuma amantaniiti jecha amma waan kana. Eeyyee sirriitti malee sagalee sirriiqaa kanaan dura waraabee yuutuubii korratti dhoobeen ture. Hayyoonni sagalee rifaasisaa akka kana qophii akkasirratti yoo dhiyaate qalbii namaa hadoochuudhaan gara umurii daa'imummaatti nama deebisaa waan jedhaniif. Eega isinitti amantanii ana maaltu nagahiree? Amma jechaadha laali. Ganama su alcaqacaqaatii achittis alcaqacaqaatii anii fi shuraanis umurii obbo Fullaasa diratti wal caqacaqnee boyyoo nu ta'ee
baanee adda deema. Ammas immoo as iddoo amma sagantaa qopheessine kanatti jechaadha laale. Na eenyutu sirbaa namni kasin jechaarte. Sagaleen isaa hin bareedaan bareedu umurii isaa kunoo silaa umurii isaa ammoo agarri. Nama sirriitti sirbu immoo jechaadha laale amma umurii isaa kunis yoo dogongora ta'e kunuu silaa kan obbo Fullaasatiif qophaa'e maaliif akkanumatti qabbatee. Aduunyaan ta'e balbala loltuu jechuudha. Maal gotaasiti? Kun faana olee waa hundumaa. Urgee balbala sana duraa fi eessatti akka sochoon achi dhaabbatee obbo Fullaasaa gaafa dhufu eedda waan ta'eef. Eenyutu itti Guys, uummata walleessee. Waanti mana keessa galtuu qabnu ture. Tole tasgabbaa akka tasgabbaa'aati amma maal fakkaatan kun? Adiyaa tokkoon qaba. Inni ba'ee jira miti daadhiinis dhufaatiin isaa ga'eera. Kanaafuu daadhii yoo dhufu seenu gara manaa nu asitti maaliif hin booyi? Okay, yaada bareedaa fidde. Nuti amma daadhii yeroo dhufu akka namni du'eetti jennee boon sinii galee shura nu gargaarta. Hin boosa seeraan jechuudha. Siriiqa qophaa'e. Hin boonye garuu. Dhufaa jiranii kunoo alaa seenaa jiran. Alaa seenaa jiran jedha kunoo dhufaa. Taatan maalo natti ma maalo gurbaadara waa kanatti maalo ijoollee natti madara waa qarmuun baafana maaltu du'eessii jedhe maaltu du'e situ du'e gurba maal na jira miti kuno Raja, mina laalet silaa fuuldura nagaan qabamee duubaan jira. Wasiila koo erga duutanii bubbultanii jirtu. Raja, ani ijoollee kootirraa addaan si baasee hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf. Atillee akkanatti na jibbite jedhee guyyaa tokko yaadee hin beeku. Wasiila koo maa boosure namni guyyaa du'aa isaa irratti namni du'een bu'u maaliif boosisin duutanii akkamitti boosin barbaachisu. Akaakayyuu kiyya yaadan akaakayyuu kiyya yaadan isaaniif oduman guyyaa tokko akkanatti qopheessee isaaniif hin kabajin du'uu isaaniititu garaana nyaata. Daad akaakayyuu keefis akka kabajamu barbaadda taana yoo dhufan kabajuuf hin dandeenya. Du'i ati akka kee kanatti jalatti hin duune inni seeraan du'eeti seeraan boonye seeraan awwaalle. Daad nama kabajaa akkasii akaakayyuu kee hin kabajnaaf haadha dandaarii dhuftaadhaan kabaj maaf deemeeyyuu waamu taa'ii gadi si gahu eeggatatti si awwaalle. Eecha deemtu ijoollee maali maal taatanii eecha deemtu. No, wasiila koo. Ila umuriin keessan isa kanadha. Ati jedhime keekii isa muraasi ati jedhime sirba jedhu baga dhalatte Fullaasaa Futtaasaa baga dhalatte Fullaasaa Futtaasaa baga dhalatte Fullaasaa
Maqaa